Ayyaanaan fayyuu jechuun maal jechuudha? Dhugumaa hin beeku natti himee dhugaa. Eeshi dhugaa. Eeshi. Roomaa boqonnaa 3 lakkoofsa 1 irraa kaastee dubbifatte sirriitti siif ibsa. Garuu immoo lakkoofsa 10 irraa kaafne amma wal wajjirraan dubbifanna. Caaffanni qulqullaa'aan namni qajeelaan hin jiru. Lakki tokkollee hin jiru. Namni tokkoyyuu hin hubatu. Namni tokkollees Waaqayyoon hin barbaadu. Namni hundinuu karaa Waaqayyoo irraa goraniiru. Ergaan takkaa warra dhimma hin baafne ta'aniiru. Namni gaarii hojjetu tokko illee hin jiru. Biyya lafaarra guutummaa addunyaarra kan inni odeessaa jiru. Namni gaarii hojjetu, namni qajeelaan, namni Waaqayyoo duratti fudhatama argachuu danda'u tokko illee hin jiru. Afaan isaaniitiin gara awwaala banamaatti nama geessu. Arraba isaaniitiinis hin gowwoomsu. Hadhaan marrataa hidhii isaanii jala jira. Afaan isaanii abaarsaa fi dubbii hadhaadhaan guutuudha. Ilmaan namaa miilli isaanii dhiiga dhangalaasuutti ariifataadha. Karaa isaan irra darbanirra diiguu fi gadarchuutu jira. Isaan karaa nagaa immoo hin beekani. Namoonni Waaqayyoon sodaachuun yaada isaanii keessa hin jiru jedhaa jedhe. Amma kana Phaawulos macaafa keessaatii fudhatee warra Roomaa barsiisaa jira. Akkas jedha macaafni, namni qajeelaan tokkoyyuu hin jiru jedha. Waaqayyo immoo namoota qajeeloo qofadha kan inni mootummaa isaatti fudhatu. Garuu namni qajeelaan tokkoyyuu hin jiru. Ammas seerri waanuma jedhu warra seera jala jiranitti akka dubbatu nu hin beekna. Kanaas nama hundumaa afaan qabachiisuudhaaf guutummaa biyya lafaas firdii Waaqayyoo jala galchuudhaaf hin dubbata. Egaa nama kan ta'e tokko illee wanta seerri namarraa barbaadu gochuudhaan Waaqayyoo duratti qajeelaa hin ta'u. Nama kan ta'e tokkollee ilmi namaa tokkollee waan seerri namarraa barbaadu gochuudhaanii Waaqayyoo duratti qajeelaa hin ta'u. Seerri jedhani seera Musee, abboommiiwwan kurnan, seerota baay'eetu jira. Kana hin godhiini, akkas hin godhiini kan jedhu Waaqayyo kan inni barbaadu, akka namni godhu kan barbaadu Museetti kenneennaan saba Israa'eliif kan kenname seerri baay'eetu jira. Sana hundumaa eeguudhaan immoo namni Waaqayyo duratti qajeelaa hin ta'u jedhe Phaawulos. Maaliif seera sana guutummaatti namni eeguu danda'u hin jiru. Seera sana fakkeenyaaf abboommiiwwan kurnan sagalee eegee tokko yoo cabse namni fuula Waaqayyo duratti cubbamaadha. Akka kurnansaa cabseetti fudhatamaa jechuudha. Namni seera guutummaatti eeguu danda'u tokkoyyuu hin jiru waan ta'eef yoo guutummaatti seera eegeyyuu ammayyuu fuula Waaqayyoo duratti cubbamaadha. Macaafa qulqulluutedha. Akkasidha. Seerri cubbuun maal akka ta'e nama hubachiisa malee cubbuurraa nama qulqulleessa miti. Seerri Museen kenne, seerri karaa Musee kenname, inni saba Israa'eliif kenname, isayyuu saba Israa'eliif kenname malee nuuf miti. Abboonni keenya yeroo sana waaqa biraa waaqeffataa jiru, seexanaa fi garboomanii hojjechaa jiru. Waa'ee seeraa, waa'ee kanaa waa tokkoyyuu hin beekani. Kanaaf seerrumti suniyyuu saba Israa'el qofaaf kenname, innumtiyyuu immoo sabuma Israa'el sanayyuu fayyisuu hin dandeenye. Silaa Yesuus Kiristoos hin dhufu ture. Utuu seerri suni isaan fayyisuu danda'eera ta'eeti. Utuu namni seera eegee mootummaa Waaqayyootti galuu hin danda'a ta'eeti yookaan namni seera eegeetu Waaqayyoon gammachiisuu hin danda'a ta'eeti. Itti fufna dubbisuu keenya. Amma garuu kakwaaraa jechuudha. Karaa seerichaa utuu hin ta'iin karaan namni ittiin qajeelaa ta'u Waaqayyo biraa mul'ateera. Karaa seerichaa utuu hin ta'iin karaan namni ittiin qajeelaa ta'u, seerichaan namni qajeelaa ta'uu hin danda'u waan ta'eef karaan ittiin namni qajeelaa ta'u Waaqayyo biraa mul'ateera jedhe Phaawulos jedhaa jira. Namitti gaafa nakkee jedhu namoonni baay'een kan isaan qo'amee sadiisi. Ati na dhaggeeffadhu. Seerrii fi raajonni karaa kanaaf dhugaa ba'aniiru. Seerri suniyyuu raajonni inni kakuu moofaa keessatti barraa'e hundumtiyyuu waa'ee karaa kanaa dhugaa ba'u malee ofii isaaniitti fayyisuuf miti kan isaan dubbachaa turan. Waa'ee karaa Waaqayyoo qopheesse kanaa dhugaa ba'a. Lakkoofsa 22 irra ga'eera. Roomaa boqonnaa 3 lakkoofsa 22. Namni Yesuus Kiristoositti amanuudhaan fuula Waaqayyoo duratti qajeelaa hin ta'a. Namni Yesuus Kiristoositti amanuudhaanii fuula Waaqayyoo duratti qajeelaa hin ta'a. Kana irrattis warra amanan hundumaaf garaagarummaan hin jiru. Oromoo haa ta'uu, Amaaraa haa ta'uu, ijoollee haa ta'uu, nama guddaa haa ta'uu, Giriikii haa ta'uu, Afrikaa haa ta'uu, Ameerikaa haa ta'uu, Yesuus Kiristoositti nama amane gidduu garaagarummaan hin jiru. Namni waan garagaraatti wal qooduu danda'a.
Yesuus Kiristoos bira garuu ati Yesuus Kiristoositti amani malee fayyinni namaaf kennamu garaagarummaa hin qabu. Maal gochuutiinidha kan namni fuula Waaqayyoo duratti qajeelaa ta'u inni Waaqayyo mul'ise Yesuus Kiristoositti amanuudhaan fuula Waaqayyoo duratti qajeelaa ta'a namni. Mormii hin qabu kun macaafni jedheeraa tole innee fudhachuudha kan keenya. Ayyaana jechuun maal akka ta'e siif hin ibsa. Kunoo lakkoofsa 23 hundinuu yakkaniiru namni hundumtuu yakkeera. Abrahaam fa'aa Daawud fa'aa warri macaafa qulqulluu keessatti seenaan isaanii dubbatamuyyuu yakkaniiru. Isaaniyyuu maalidha? Cubbamootadha. Nu dhiisiiti. Ana dhiisiiti. Si dhiisiiti jechuudha. Isaan warri macaafa qulqulluu keessatti seenaan isaanii dubbatamuun warri isaan namoonni waa'ee isaanii faarfatanii cubbamootadha ilmi namaa. Hundinuu yakkaniiru jechaan isaaniinis dabalateeti. Addaam irraa kaasee amma naafsiitti namni hundumtuu yakkaniiru. Ulfinni Waaqayyoos isaanitti irrateera. Abboommi Waaqayyoo waan cabsanii fi ulfinni Waaqayyoo isaanitti irrateera. Isaanumti immoo lakkoofsa 24 ayyaana Waaqayyoo isa karaa furii Yesuus Kiristoos tola isaaniif kennameen qajeelota hin ta'u. Maal jechuudha? 25 inni dhiiga isaa dhangalaasee du'uudhaan warra isatti amananiif mi'a araaraa haa ta'uuf Waaqayyo isa dhaabe. Waaqayyo ofii isaa qajeelaa akka ta'e mul'isuudhaaf kana godhe. Obsa isaatiinis cubbuu namoonni kana dura hojjetan irra darbeeraaf. Amma gaa dubbichi akkasidha. Namni qajeelaan hin jiru inni irra miti namni hundumtuu cubbamaadha. Yesuus Kiristoos immoo amma biyya lafaa kanarra jiraatetti nama amma ta'etti nama qajeelaa nama cubbuu hin qabnee fi nama cubbuu hin beekne nama seera guutummaatti eege nama ejjee hin beekne nama hatee hin beekne nama cubbuu kamiyyuu hin hojjennedha Yesuus Kiristoos. Kanaaf inni maal ta'uu hin danda'a? Mootummaa Waaqayyootti galuu hin danda'a. Nama ta'e jechuudha waaqummaa isaa dhiisne namummaa isaatiin gaafa sunu inni nama ta'e mootummaa Waaqayyootti galuu hin danda'an. Qajeelummaan isaa guutummaa guutuutti Waaqayyoo duratti kan fudhatamu waan ta'eef jechuudha. Kaayyoon kana ta'eef immoo inni qajeelummaa isaa sanaa mootummaa Waaqayyootti akka galuuf utuu hin ta'in jireenya isaa sana nuuf kennee jireenya keenya isa cubbamaa isa ulfinni Waaqayyootti irratti kan ammoo fudhatee adaba keenya Waaqayyoo sarara kaa'ee cubbuu keenya isa godhee Yesuusiin Waaqayyo cubbuu keenyaa fi adaba ta'u hundumaa Yesuus irratti fixatee aarii isaa Yesuus irratti baateeti Waaqayyo cubbuu keenya isarra kaa'eeti qajeelummaa isaa jireenya isaa sacha mootummaa Waaqayyootti galuudhaaf malu sana immoo nuuf kenne jechuudha. Ayyaana Waaqayyoochaan nuuf cubbamootaaf nama ayyaana Waaqayyoochaan maalidha? Ayyaana Waaqayyoo isa karaa furii Yesuus Kiristoos tola isaaniif kennameen tola nuuf kenname nuuf immoo maaliif gatii waan ittiin baaneef yookiin immoo waan rakasa ta'eef utuu hin ta'in Yesuus Kiristoos gatii waan kaffaleef Yesuus Kiristoos sababii keenyaaf waan adabamee fi amma nuti maaliif fudhanne tola fudhanne ayyaana Waaqayyoo. Ayyaanni Waaqayyoo maalidha? Utuu qajeelummaa mataa keenyaan qabaatiin utuu qulqulloota hin ta'in qulqullummaa Yesuusiin qajeelummaa Yesuusiin ayyaana kan nuti fudhannee fuula Waaqayyoo duratti agarsiifannee ittiin jireenya argannu ayyaana jedhama. Qulqullummaa fi hojii gaarii mataa keenyaatti utuu hin ta'in qulqullummaa fi hojii gaarii Yesuus Kiristoos argisiifannee Waaqayyootti Waaqayyo Abbaatti jireenya Yesuus Kiristoos argisiifannee jireenya keenya immoo isa curaa sana isa qulqullummaa hin qabne sana immoo Yesuusitti kennannee jireenya Yesuus gaafa fudhannee dhannu nuti ayyaanaan fuula Waaqayyoo dura dhaabbanne jechuudha. Waaqayyo utuu nu ilaaleeti fuula isaa dura dhaabbachuudhaaf kan mallu miti. Garuu immoo ayyaanaan jechuun cubbuu keenya dhokfannee cubbuun keenya nurraa fuudhamee qulqullummaa Yesuus uffannee ayyaana Waaqayyoochaan qulqullummaa Yesuus uffannee Yesuus Waaqa Abbaa dura gaafa dhaabannu fudhatama gaafa argannu inni kun ayyaanaan fayyuu jedhama jechuudha. Hojii keenyaatu hin ta'in hojii Yesuusiin fayyuun ayyaanaan fayyuu jedhama. Erga akkatti fayyinee booda immoo jireenya ulfina Yesuus Kiristoosiif jiraachuus kan nu dandeessisu isuma ayyaana Waaqayyooti. Malee ayyaana fayyineerra inni akka barbaanne jiraannaa hin jenneen. Erga ayyaanichaan fayyineeti ayyaanichumaan immoo Yesuusiif jiraanna. Bal'inaan YouTube irratti barnoonni isaan gadhiifamaa galtanii cheek gochuu dandeessu.